Assalamu alaikum warahmatullahi shamaarka fuunee jirra jirtu hordoftoota chaanal abdaatuuf nageenya kiyyaa kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanutti tinaagaa jecha har'a barumsa baay'ee ajaa'ibaa ta'e kan hunda keessan fayyadu tokko isiniif qabadhee dhufeetin jira. Innis maal jennaan paaswoordii waayifaayi fi naannoo keessanis haa ta'u yookaan mana keessan mana isin jirtan sana haa ta'u karaa salphaa ta'een haala itti koodii yookaan paaswoordii waayifaayi fi sana arganne bilbila keenya irratti hidhannee itti fayyadamuu dandeessan sanan isin argisiisa agarma viidiyoo kanaatti na faana turaa isiniin jecha. Jalqaba irratti waayifaayi fi yookaan mana keenya keessa jiraachuu qaba yookaan naannoo keenya jiraachuu qaba jechuudha. Waayifaayi fi ni jira waan ta'eef karaa gabaabaadhaan paaswoordii isaa argachuu dandeenya. Egaa agarma viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jecha. Warri ammoo TikTok irraan viidiyoo kana hordofaa jirtanu Profile TikTok jala link YouTube ni jira. YouTube irraa viidiyoo guutuun argattu isiniin jecha. Warri haaraan immoo gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya nuu ta'a jecha. Jalqaba irratti seetingii bilbila keessanii keessa ni seentu jechuudha. Jalqaba irratti seetingii bilbila keessanii ni seentu. Seetingii bilbila seetingii jechuun kana keessa seentan yookaan immoo kana dhiistan karaa gabaabaadhaan waayifaayi keessan ni banattu. Bilbila keessan gubbaarraa gadi tuttu gad harkiftanii waayifaayi banaatti jedhu sana akkasitti irra tuttu jechuudha. Waayifaayi irra eega tuttanii asitti filannoo isiniif kenna waan ta'eef keessa seetingii qabu jechuun mallattoo seetingii qubaan itti qabe kana qabu irra gadi tuttu. Eegala kanaan isinii baasee forgeetii mallattoo dileetii jira as gadasitti gara harka bitaarra immoo qarkoodi kan jettu kana irra gadi tuttanii seef godhattu jechuudha. Koodii kana yookaan iskiriinshaat gootanii kaafattu. Iskiriinshaat goonee kaafnaa yookaan qarkoodi yoo jedhe haala kanaatiin fide seef gootu jechuudha. Gadi qabdu irra yoo tuttanii save as image akka jedhu kanarra tuttanii gama galerii keessanitti gadi dabarfattu jechuudha. Haala kanaan yommuu bilbilli keessan addate haala kanaan isinii fiduu dide iskiriinshooti kaafattu sana dhumarra isinitti argisiisa. Egaa haala kanaan raawwattaniin booda karaa gabaabaadhaan kiroomii keessanii seentu jechuudha. Kiroomii keessan keessa seentanii kiroomii jechuun kana keessa seentu. Asitti barreeffama iskiriinii irratti isin barreesse kana barreessitu jechuudha. Neessi qaba waan ta'eef nagashee. Egaa haala kanaan isinii fidee asirratti ka jalqabaa kanarra liinkiidhuma kanarra gadi tuttu. Egaa haala kanaa achi isin dabarsa faayil bakka jettu kana harka isiniif hin guddisa. Egaa haala kana isinii fidee sarara lama filadhu kan jedhu kana asirra tuttu jechuudha. Asirra gadi tuttu yeroo tokkoof isinitti mul'ata akkasitti sarara kanarra quba keessaniin gadi tuttu. Egaa dalga kanatti kaameeraa jira, faayilii jira. Faayilii filattu jechuudha yookaan galerii kan jedhu isinii fida waan ta'eef gama galeriitti isin dabarsuudhaaf kana faayiliin filadha yookaan galerii yoo isinii fide galerii filattu jechuudha. An faayilii filadhe gama galerii kiyyaa deema. Tana booda bilbilli kiyya akkasii waan naa fidee jiruuf faayilii galerii asitti waan naa fidee jiruuf isirra tuqa. Haala kanaan gama galerii na dabarsee jira jechuudha. Egaan waan amma suuraa kaase sana gadi buuse sanarra tuqa. Haala kanaan waayifaayi fi koodii jedhee fidee asitti naa baasa jira jechuudha. Akkas sarara lama jira sanbiitu bakka jedhu bakka lamatti jira. Akka kiyyaan guddisee lama jira waan ta'eef keessa isa gadii kanarra tuttu jechuudha.
haala kanaan dalga sana deemee sarara sanarra yoo raawwatu koodii paaswordii kana isiniif baasuu danda'a jechuudha. Haala kanaan baasee jira jechuudha. Wi-Fi fi bilbilan irraa fagoo jira kiyyuu manaa baasee jira jechuudha. Kanan na bira jira waan ta'eef paaswordiin kun 1 2 3 4 5 6 7 8 tokko ilaa 8tiin waan banamee jiruuf kanuma naa baasee isinis haala kanaan baasuu danda'a jechuudha. Haala kanaan harka sarara saanduqa baay'ee harkaan bitaadha jiru dhiyeessanii harkaan mirgaadha jiru dhumarra akkas ofitti as fuutanii guddiftu jechuudha. Akkasitti yoo guddistanii ilaaltanu maqaa abbaa sanaa asirratti isiniif baasee ka'e Wi-Fi isiniif baasa. Lakkoofsa Wi-Fi sanaa yookaan maqaa ta'u yookaan lakkoofsa ittiin banate sana asitti isiniif baasa jechuudha. Maqaadhaaf lakkoofsa ilaa 8 Wi-Fi 8 waan ta'eef dijiitii 8 isiniif baasa. Haala kanaan bilbila keessan irratti hidhachuu dandeessu waliin immoo screen shot godhattanii haala itti sirreeffachuu dandeessan. Screen shot walii gootanii mukaaftan guutuun achiitiin hin darbu waan ta'eef mallattoo qalamaa kana galarii keessan keessa seentanii irra rukuttu. Haala kana akkasitti isiniif fida kana suuraa xiqqeessanii muruudha jechuudha. Walitti akkas quba keessan hin qabdanii akkas gootanii kanallee akkas gadi gootanii kanallee akkas walitti gootanii gara mirgaala akkas fiddanii harka keessaniin sirreessitanii akkasitti kana qofa jechuun kaartaa waan fakkaatu kana qofa seef gootanii egaala kana raawwattanii bakka ammaatti deebitanii kana seensiftu jechuudha. Haala kanaan koodii paaswordii kana ol isiniif darba jechuudha. Paaswordiin kun immoo mana keessa jiraatu alasa jiraatu ka bilbila keessan irratti connect ta'ee koodii isaa hin beekne madaamiin fakkeenyaa fi bakka shirkaa tokkotti bilbila isin hirkaa fuudhanii isiniif hidhu. Koodii isaa hin beektan jechuudha. Yoo akka carraa madaamiin manaa deemtee abbaan isin hidhee sun deeme bilbila biraa irratti dabalfachuus ta'e bilbila keessan irratti hidhuu hin dandeessanu jechuudha. Kanaaf haala kanaan koodii kana argattanii bilbila keessan irratti dabalfachuus ta'u barreeffatanii lafa kaawwatan yeroo barbaadanitti connect bilbila keessan irratti godhachuu qabdu jechuudha. Paaswordii bilbila keessan irratti connect ta'ee jiru kan koodii isaa dagattan jechuudha. Haala kanaan baay'ee namatti tola irraa fayyadamaa isiniin jira. Viidiyoo kana laayikii tuqaa hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti wanti isiniin galle yoo jiraate barreessaa isiniin jira. Aga barumsa biraatti walitti deemutti nagaan naaf tura.